Ashamar kafune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Network odeessa keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee kan isin biraan ga'uun bunnoo waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkaan afaana turtan kabajaan isin affeera. Gujii lixaatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru itti fufee jira. Kanarraa wanta qindeeffanne qabna isin biraan geenya. Godina Arsii baatti qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota nagaa hoggaa dararan obboleessa Jaalnadhii Gammadaa irratti yaalii ajjechaa raawwachuu isaaniis odeeffannee jirra. Wanta qindeeffanne irra isin biraan geenya. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaatti namni nagaan waraana mootummaatiin ajjeefame. Odeeffannoo arganne irraa wanta isin biraan geenyu ta'a. Ajjechaan amantoota mana amantaa isaanii keessaa baasanii ajjeesuu itti fufuun godinaalee Arsii fi Salaaleetti raawwatamee jira. Odeeffannoo arganne irraa wanta qindeeffanne isin biraan geenya. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Network. Gujii lixaatti wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru jabaatee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dantaa Oromoo fi Oromiyaaf falmu mootummaa Abbaa Irree Oromoo balleessan Itoophiyaa gaanfa takkattii qabduun ijaara jedhu mootummaa PP wajjin ergaa wal waraanuu eegalee waggaa 5 lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee karaan nageenyaaf uumame yeroo 3 gufachuu isaatiin qaamoleen kun lamaan wal waraanatti deebanii jiru. Gabaabumatti torbanoota darban kana keessa wal waraanni waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru daran kan jabaatee jiru ta'uusaa odeeffannoo akka qabdan ni amanna. Haaluma kanaan guyyaa har'aas godina Gujii lixaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo meeshaawwan gurguddaadhaan deeggaramuun walaleelaa oolaniiru. Akka maddi keenya nuuf ibsatti godinaalee Gujii lixaa keessa jiran hedduu keessatti wal waraansi kun kan itti fufee jiru waggaa ta'u qaamoleen nageenyaa mootummaa shanee balleessina jechuun gara bosonaa deemuudhaan lola irratti banuu isaanii odeeffannee jirra. Qaamoleen nageenyaa kunis hidhattoota gandaa fi namoota ganda keessatti fudhatama qaban dabalachuudhaan shanee sakattana jechuun gara bosonaa imalanii turani. Akka odeeffannoon keenya nu ibsatti gandeelee akka Geelebee, Dooggaa, Doonyaa, Allacha Achee, Aroo Bartaa keessatti wal waraansi kun daran jabaatee itti fufee ooleera. Waraanni bilisummaa Oromoo weerara hidhattoota PPtiin isa irratti baname ofirraa qolachuudhaan hidhattoota mootummaa biyya jeeqaa jiru kanas hedduu isaanii adabee jira. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru godinaalee Gujii lamaan, godinaalee Arsii lamaan, godinaalee Qellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessattis bifa garagaraan iddoo adda addaatti adeemaa jira. Mata duree keenya lammaffaadhaan godina Arsii baatti qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota nagaa hoggaa dararan obboleessa Jaalnadhii Gammadaa irratti yaalii ajjechaa raawwatanii jiru. Qaamoleen nageenyaa godina Arsii keessatti erga wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo fi WBO gidduutti godinichatti eegalee booda qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota fudhatama qaban dargaggoota jajjaboo, barsiisota, barattoota akkasumas abbootii qabeenyaa sabboonummaa qaban irratti haleellaa raawwachuudhaan namoota hedduu ajjeesaa tureera. Haaluma kanaan qaamoleen nageenyaa mootummaa aanaa gololchaatti namoota walitti qabuudhaan maallaqa paartii isaanii funaanaa otoo jiranii namni Aliyyi Ahimad jedhamu maallaqa waan dhabeef dararaa cimaa irratti raawwataa turaniiru. Qaamoleen nageenyaa kunneen namoota maallaqa dhaban isin sheelii shaneetii shaneedhaa buusii buustu kanaaf mootummaa keenya maallaqa dhoowwattu jechuudhaan dararaa jiru. Aanaa gololchaatti ganda Jiigaa Dhiibuu keessatti Aliyyi Ahimad qarshii waan dhabeef qaamoleen nageenyaa kun dararaatii jiru. Qaamoleen nageenyaa kun waajjira poolisii gandichaatti geessuudhaan dararaa guddaa irratti raawwataa jiru. Haaluma wal fakkaatu Maraxaa Cufaa keessatti obboleessa Jaalnadhii Gammadaa kan ta'e Abdullaaziz Ayyoo Usmaan meeshaa manaa qabde jechuudhaan mana isaa irratti sakatta'iinsa eega raawwatanii booda dararaa cimaa irratti geggeessaa jiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen obboleessa Jaalnadhii Gammadaa Abdullaaziz jedhamu kana mana jireenyaa isaa keessaa fuudhuudhaan bakka shaneen jirtu nu geessi ati loojistikii shaneedhaaf geessita jechuun dararaa cimaa irratti raawwatanii booda fuudhanii adeemaniiru. Obboleessi Jaalnadhii Gammadaa kun mana jireenyaa isaa keessaa meeshaa takkallee kan hin qabnee fi waraana bilisummaa Oromoo wajjinis hidhata kamillee akka hin qabne ni dubbatama. Haa ta'u malee qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen Oromoo hundumaa shaneedha kan jedhan bakka shaneen jirtu situ beeka shaneedhaaf loojistikii dhiyeessita mana kee keessa meeshaa waraanaatu jira bakka isaan jiran nu geessi jechuun fuudhanii adeemaniiru. Obboleessa Jaalnadhii Gammadaa kanas dararaa cimaa irratti raawwataa kan turan hoggaa ta'uun yaalii ajjechaas irratti raawwachuu isaanii maddi keenya
dabaluuf ibseetii jira. Mata duree keenya itti aanuun godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalatti namni nagaan waraana mootummaatiin ajjeefame. Waraanni mootummaa PP adabaaf naamusa hin qabne Oromoota balleessuudhaan Itoophiyaa gaanfaaf gurra takkattii qabdu ijaaruu kan barbaadan bakkoota garagaraatti namoota nagaa irratti ajjechaa raawwachuudhaan dhiiga qulqulluu dhangalaasaa jiru. Qaamoleen nageenyaa adaba hin qabne kun caaseeffama mootummaa isaanii beekumsa hin qabne irraa ajaja fudhachuudhaan kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ajjecha seera maleessaa raawwataa jiru. Hidhattoonni garee nama nyaataa PP kun aanaa Qondaalaatti nama maqaan isaa Tasfaa jedhamu ganda geemii gaabbaatti ajjeesanii jiru. Namni ajjeefame kun ilaalcha siyaasaa fi deeggaraa paartii mormituu kamiyyuu akka hin taanetu dubbatama. Qaamoleen nageenyaa mootummaa ofittoon meeshaadhuma qabatanii waanta deemanuuf namoota daandii irratti argan hundumaan ati shaneenii beektaa bakka shaneen jirtu nu geessi jechuun namootuma nagaa daandii irraa qabanii rakkisaa jiru. Namoonni lakkii bakka shaneen jirtu hin beeknu yoggaa jedhan atiyyuu seelii shaneeti jechuun rasaasatti roobsanii bira darbu. Qaamoleen nageenyaa kunneen godinaalee Shawaa Lixaa keessatti gocha wal fakkaataa akkasii raawwataa turuun isaaniis ni yaadatama. Godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa ganda geemii gaabbaattis dargaggoo Tasfaa jedhamu kanaan bakka shaneen jirtu nu geessi jechuun lakkii ani bakka shaneen jirtu hin beeku waanta jedhe qofaaf rasaasatti roobsanii darbanii jiru. Akka odeeffannoo aanaa Qondaalaa irraa argannetti aanicha keessatti hanga ammaatti namni 166 rasaasa mootummaatii fi hidhattoota PPtiin ajjeefamuu odeeffannee jirra. Haaluma wal fakkaatuun ganda Waajjii Cirree keessatti dargaggoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun qaamoleen nageenyaa mootummaa guddisa badan dhanii dararaa jiru. Haaluma kanaan Jibril Ahimad Tawakkal Aliyyi Ramadan Qixxeessaa dargaggoota jedhamu waajjira poolisii gandichaatti geessuudhaan dararaa jiru. Qaamoleen nageenyaa guddisa badan kunneen Oromoo hundumaan ati shaneedha yookaan seelii shaneeti jechuudhaan dararaatti jiru. Aanaan Qondaalaa aanota godina Wallagga Lixaa dhibee busaatiin weeraraan cimaan irratti geggeeffame keessaa isa tokkodha. Ittoo irratti fantoo akkuma jedhan aanaa dhibeen busaa dararaa jiru kana keessatti immoo qaamoleen nageenyaa mootummaas namoota dhibee busaarraa hafan lubbuu baasaa jiraachuu isaanii odeeffanneeti jirra. Mata duree keenya itti aanuun ajjechaan amantootaa mana amantaa keessaa baasanii ajjeesuu itti fufee jiraachuun odeeffannee jirra. Qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota amantaa Ortodoksii geggeessan manneen amantaa keessaa baasuudhaan ajjeesanii jiru jedhame. Qaamoleen nageenyaa kunneen godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti torban darbee erga waraana bilisummaa Oromootiin haleelamanii booda Oromoota irratti haaloo qabachuudhaan badii garagaraa sabicha irratti raawwataa jiru. Haaluma kanaan godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti mana amantaa Ortodoksii keessaa namoota sagadarra jiran baasuudhaan ajjeesanii jiru jedhame. Itti dabaluun qaamoleen nageenyaa mootummaa kunneen godina Salaalee keessatti namoota jajjaboo mana amantaa keessaa baasanii ajjeesaa jiru jedhamee jira. Akka odeeffannoon keenya nu ergetti qaamoleen nageenyaa kunneen namoota amantaa Ortodoksaa hordofan manneen amantaa keessan dahoo waraana bilisummaa Oromoo gootan jechuun namoota baasanii ajjeesaa jiraachuu odeeffannee jirra. Qaamoleen nageenyaa mootummaa dirree gubbaatti waraana bilisummaa Oromoo falmachuu dadhaban gara magaalaa deebuudhaan namoota meeshaa maleeyyii ta'an nagaa irratti ajjechaa raawwataa jiru. Haaluma kanaan godinaalee Oromiyaa hundumaa keessatti ajjecha gara jabinaa fi suukanneessaa Oromoota garagaraa irratti raawwataa jiru. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gulalee Miidiyaa Network odeessi keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kan hangasii ture qopheessee dhiyeessee kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Marree isinis sagantaaleen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gulalee Miidiyaa Network sheerii fi subscribe gochuudhaan deeggarsa keessan akka nuuf laattan isin gaafanna. Akkasumas gaaffii fi yaada qabaattan karaa iimeela keenya gulalemedia@gmail.com ergaa keessan nuun ga'uu ni dandeessu isiniin jenna. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.